Naguma akkam fayyuma nagaadha akkam ree Waan jalli jira. maatiin nagaadha abeet abeet eenyu eenyu Akkam. oolan fayyaadha nagaa keetii akkam fayyaadha naguma akkam fayyuma nagaadha akkam ree Waan jalli jira. maatiin nagaadha Nagaadha galata waaqayyo. fayyaa keetii Fayyaa. kottaa seena lam akkam ree Jirtu. fayyuma Nagaa galti. nagaa keetii kottaa jiran asik taa'e naguma ree Jirtu. akka beessaa yaadu nurratti Biqiltuun muni maal taate boontu maanni rakkoon. hin gaafanne biyyatti waan ishiin taate Mujaan ishiin naan jettuu fi inni ati jettu walirraa fagoodha. Amma rakkoo ishii maanni ishiin ishiin maal la goote maal balleessa waan balleessitee ani immoo noormaaluma itti dubbadhe jechuudha akka gorsaatti itti dubbadhe balleessa immoo waan ishiin balleessite waan gaafanne maal isinitti batte isinitti mujaan waan abbaa biraatii waan soba hin qabne waan ta'eef mee maal isinitti matte isinitti biqiltuun mujaan umaa ifa baaftee natti himuu diddee miira ishii immoo miiri ishii akkuma nama gaddee fakkaatti adda baaftee natti himuu diddee. ani kanan jedhu amma ammaatti jechuudha amma ammaatti maatittis jechuudha sittis kanan ta'ee kana na gootee boonee jetteetii homaa isinitti himanne maatittis sittis homaa himanne Ilaama mujaan rakkoon koo kanaa rakkoo hin boontuu kanaa jettee adda baaftee nutti hin himne maatiin biratti illee kanaa sonnee maatiin mujaan adda baaftee nutti himuu dinnaan naqiitii mi'atumta adda baafadhuutii nuti saneedhafuu bakka yeroo nuti waliin nadhee haasofsiifnu amma ammatti nu hin danda'amu. Dhaqee ofii keetii adda baafadhu koottu nunaan jedhanii kanaaf fidee dhufe mujaan adda baaftee nutti hin himanne rakkoo ishii maanni wanti jidduu keessanitti. homaa rakkoo biraa hin qabdu waanin hin jedhee ila amma xurii keessatti galchitu jechuudha dhiqaan mana kana guutuu dhiqaan biiffee keessaa kun gadi buuretanii caccabaasaa ol kaa'ee gadi kun waan ishii biraati waan abbaa biraati dhiqaan biiffee guutuu caccabeeti dhume dhiqaan shiinin kana sana waan tas hin jiru jechuudha ila waan hojiin hin jiru amma mana kana keessa hojiin hin jiru garuu wanna tokko ultimee amma xurii keessatti nagalchitu guyyaa dheengaddaa immoo kidaanii biiffee fireejaa walirra kan jiru akkuma jirutti caccabsite isa immoo dhiifama dhagaafattee bira darbee fi jennaan shiinii ilkaboota irraa akka jirutti daarte jechuudha isumaa immoo adeemtuudhaan deemtuudhaan itti dubbanni akka gorsaattanii ishiin daa'ima jedhee kan akka gorsaatti taa'ee gaafanii itti dubbadhee bakka yoo jedhu qalbiidhuma deemifaa jedhee wayaashii waan ta'e yoo ta'u ishiin achuma na dhufattee chawullee naan hin jenne bilisummaan illee mana hin jiru sa'aatii bilisummaan mana hin jirretti chawullee nan deema mannaadhaan na gahi yookiin naa dawwali maatiitti too naan hin jenne baatee baddee guyyaa guutuu ishii barbaadan oolee kanaaf homaa rakkoo biraan qabu waan itti munda geessu hojiin hojjettu dhiqaan mana keessaa munu wadaa qabe kun qullaatti hafe biifee munu isa immoo sobaa kun waan abbaa biraatamu sobaa waan caccabsine watti kun gadi buuretanii fideessitti agarsiisa jechuudha ishiin biratti jechuudha anamma waan akka wallaa amma akka mul'atutti balleessi kan shiidii Balleessi ishee biratti jechaa keessaa biqiltuu amma kana dallantee otoo dhuma ishiin tarkaanfii guddaa irratti fudhatiin Idun ta'ellee sa'aatii bilisummaan mana jirutti mannaara hin geenye ishiin daa'ima bara. Daandii maalitti beekama bee abbaa mannaaraa buusee simbira qaqqabdee ani beeku. Gaafas isinitti immoo dawwalu guyyaa guutuu ala keessa deemaa olee barbaadaa olee kan silkii ol isinitti qaxaqqatoo jalqaba. Isumaa immoo nan deemaa chawuu bakka bahee utoo naan jette ani barri cufeetan mannaaraan ga'ee makiinaa yaabbachiisa hin bulullee yoo jedhe yoo kan ta'e immoo bilisummaatu ganama gaggeessaa hin finnallee. Kanaafuu anamma
Iqaallee gadi buurii natti agarsiisu wante kunoo kanneen gada daafte kan idduma dhufte yoomma iqaaluma daafte meeshaan mana keessaa daakame babbadee dhufu kanuma dubbiin. Akka dubbiin akka furamutti furama. Mucaan isaatis akkanatti. Ana amma surumayyuu too maatiin dhufanii. Otuma balleessa keetiin tarkaanfii sirratti fudhatiin akkasitti otoo ittiin hin bahuun kee naannatti hin tolle maatiin immoo maaliif? Maaliif akka nama cuqqee achitti hirkata? Jalqabe. Amma biqiltuu ati balleessa koo miti jettamoo balleessite moo balleessine ummati biqiltu? Balleessite moo balleessine kanuma dogoggorteef kanatti fakkaata? Dogoggorte moo dogoggorte? Dogoggorteef kanatti? Bakka kan ifama gaafa kan bakka ifama si godheera yaadattu yoo amma faadariin keetiin maadariin kee dhufanii sana booda waan waliin haasofne yoo fedhatee ta'e waan ani si ajaji yoo ajajamtee fedhatee ta'e haroomsa eegaltee nu wajjin jiraata yoo immoo waan ani siin jedhee qabachuu hin dandeenye guyyaa gaafa sanaa maadarii fi faadarii kee gidduutti si gaggeessaa amma sitti garuu dhiifama si godhee waan asitti dubbadhe atis seera na dhaggeeffadhu iqaan sirkatti hin caccabinii guyyaa hedduu dhiifama goonee hin dandeenyu waan ta'e waan isheen sitti dubbatte dhagaa dhiifama siifaa godhu atillee galatoomi namni baay'ee galatoomi waan walloluun keessa waliin waan hin bareennedha waan ta'eef bakka waan ishee siin jette dhagaate sitti waan ishee si ajajamii bakka maaltu wanti isitti badeedee ani yaadu jiru waan ta'eef ati amma faadarii fi maadarii dhufanii innumna gara fuulduraattidha waan ta'eef ammasitti bakka obsaan waliin jiraadha waan argitanii wanti xiqqoodha jettanii wanti wal dhabdanii homtuu hin jiru akka kottan. Waan isa yaadachiisu.